Timma sadeen san keessaa tam qabda lubbuutiin. Sadiin san keessaa tam qabda. Amma laali guddittiin waan ittiin sun siin jedhee miti bakka sadii jirti siin jedhe guddittiin. Guddittiin waan ittiin waan ijaa walganii baddisuus bakka sadii jirti siin jedhe. Goda gamaa gamanaatii fi qajeela gadi jirti siin jedhe. Siigalee mire dubbiin kiyya afaan Oromii fi yeroo siigala. Yaa lafaa ta'e. Wallahi billahi. Yaa obboleettii tiyya gonni gote bishaaniin taane maal nama gote itti uummata balleessita. A'uuzu billah. A'uuzu. Istaghfirullah. Yaa jara kan isinitti gaba. Kusin nurra. Jamee amshir gaafa Ameerikaa Kanaadaa dhufee hidhatama takka narraan dhabdu oma takka habiibi amshir. Amshir siin jedha roomaantikii namatti sobaa jirtuutu as jala jiraan jataraa bakka faarsita. Ani jedhani bari yoo narraa dhabde akka dheengadda nasaraa gursum jette nasaraa gursum waan jette dhageettanii miti. Biyyarraa jaarman fidatee jaarman irraa durbummaarraa dhabnaan biyyatti deebise jette. Yoo narraa dhabde fuudhiiti kaayiroon na deebisin jedhani bari. Bas. Silaa kana waraqata isaatiin naqaa waa hunda isaatiin naqaa. Gaafa narraa dhabde funyaa kiyya kana naqa biti haala kaayiroon na deebise. I am promise. Yoo si jechiree foon keessi deebise malee ati nama makiin xayyaara namaa horuu miti badoon taane asuma dhufee asi fuudhee silaa. Harka isaa keessa jira bar. Harka isaa keessa jira nama harka isaa keessa jiru bar. Si galchuu hin danda'u dimokiraasii qabda takka jireenyaan. La hanga uf dandeettu taga waa hunda tuutitti. Biyaansi hanga waggaa tokkootitti ati responsibility mataa keetiin qabdu ni danda'a si deebisu. Wanni akkasii jira xiyyaaraatti gabbu'ee achi na deebisuu hin danda'a wanni jedhu tokko hin jiru. Akkas taanaan karaa dheeraa maa deemtaa miti innummaan dhufee asii yoo silaalee si fuudhee si geesse hoo. Laa diyaaspooraan kan ilkaan warqii kun biyya kanatti dhufeeti ilaali ilkaan kiyya warqii kana hunda siyaasee asitti kennee biraa deema asitti wal arginee waliin rabnee taaptaapsi godhee deema deemanii hayyama maal taate obboleetti diya maal taate fayyaa qabdaate hayyi. Laazima achuma dheeta achuma bantaate. Achumatti yoo hin taane achi as na haa deebisu malee ana sitti ilaalkaa hin jira miti inni asii midissee gaafa achi deebeet hin jedhe kaabchiin oo dabbargarii ofii keessa miliqaa haati faate asitti ilmoo isaatii waliin rakkatti laa habiibti laa. Wanni akkasidha hin jiru. Wallaa faatee. Kalaas gaajara keenya ni deebiftanii kun ittifaaqa jennee jirraa yoo isin durummaan qabaanne deebisaa fuudha. Silaa waa isin hin deebitu. Maa taaptaaf hin goone mataaptaaf hin tiyya kuma kudha lama irra kaayiltu osoo nama muniira sila guccibi diggi buusaa iraadhe taaptaafi harka hin lamaan taaptaaf gootanii miti. Kaya mana sii banadhu firan qabu dhiisi bu'an. Wallaahi anuu firan qabu. Qabda booti nan kun nama 700 jedhe jira bara biitti. Danuun kun Oromoodha. Nama taaptaaf naa godhu malee hin qabu dheengadda dargine anama dheengadda gaafa geemii kiyya dubartii lama qofan taajjabe gaafa geemii kiyya. Wallah. Fayyeedhaa fi maftuhaa hajii. Ijoollee sun guyyaa takka sappoortii na godhanii hin beekan. Guyyaa takka jechuudha. Garuu guyyaa san dhufanii akkasin na bira dhaabachuun isaanii hedduu natti tole wallah maashaallah. Bar namni ati abdattu haadha baatee beekumu hundattuu namni ati abdattu guyyaa rakkoos biraan argamu bar. Nama ati abdanne irraa dheeneetu sii dhufa. Amma I don't know wallahi. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baddes barraa'in jettu. Gisee qubee afaan Oromoo barreessita maaloo qiliqqilii bayyanatiidhaa fi hallichaa wal keessa mattaniin barreessina. Aynatu waan tokko nu barreessaa. Bakka inni fuudhee baacaarraa waliin barreessu maal isa beekan. Deebii semmee amma lafarra si gangalcha. Bira qabdaa. Namni danda'u si baay'ee waan nama biroo nama danda'u qabu. Dukkan si kaasanii beekame. Kai. Jira keenya kee hojii taphadhu meedhaa hordoftoota mana keessaa hin fira barbaadadha. Ati maal ijoolleetii keessa fira barbaadatta ka'ee waliin taphadhu jetti hayi.
Oromo walumaan qabna seenuu raas qabu. Oromo. Kiyya maqee qaba. Wey Oromoon baafilixaa kokkuma Oromo maal. Maqaan na badee takkaffaa ana ta'uu hin oolu. Jamsii koo kallacha kee irra cabsa. Oolmaan ati naa taate bar oolma caalu bar. Abadan durbummaa tiyya yoo siif hin kennini rabbuun an dhiisin. Haadha faatee amma dhiirti tajaajilte Oromoo ture irra guddaan dubrummaan beektu bar meetti himni taakkamii. Durbummaa laal namni gaafa durbummaa fudhatee sapiraayizii ajaa'ibaa ta'a. Akka nama ijatti wannoo kaayateetiin mana silimaa koree. Argitanii mana silimaadha. Nama waa kunoo ija kaatee mana silimaa koree argitanii miti. Akkasitti jechuudha asitti laal akkana kaatanii akkanatti akka nama asii waa kaatee mana silimaa koree boofni faati sitti dhufuu jinniin homaamtu sitti dhufuu. Gaafa durbummaa fudhattee halkan laal jinniillee sheexannillee wantoota garaagaraatis si harkisaa bula. Ati garuu eeboo mataa gubbaa kaayadhu. Ixaana arfadhu osoo waliin korin. Osoo siree waliin korin. Haadha faatee mee dhugaa. Mee haadha faatee qayyii san faayidaan inni qabu naa mee keetiin irra bika qayyaa san dhagaa. Suma suutti illee nu baname. Adaa gammaa sila takkaayyuun bilcheessine ijaarsa keetiif akkasuma nyaataa ture ijoollee lama mosirraa dhal. Jaarsaan qaba san taran jaarsa isitti harkee min jaarsaan qabu bara. Maalirraa dhalte qofa ijoollee lama mosadii jettu. Laa ijoollee kaa gaafa san namumarraa hin dalee gaafa san magaalaa. Lukkuu wayiirraa dhalte namumarraa dhale jetti. Argee bara akka namarraa dhalte namarraa dhalee anuti gaafataara. Qaaleen ilmi namaa namumarraa dhalte. Amma akkasiiti. Naa'imi amma sanitti dhiisati mee akkam faayidaan isaa maali? Ati takkumayyuu osoo waa takka guyyama takka illee hin cincessin ilmoo sadi dhalte. Santan maal hin cinceesse boqqolloon taane natti himi kaati wey. Wallaan salphanne boqqolloon taane maal cincessa jetti? Egaa boqqolloodha maali? Wallahi Oromootee jettan wallahi. Mee faayidaa isaa natti himin jeebar mee anillee yoon beeke namni kun haa baratu wey. Mee akkam nama godha? Habibti tiyyaa qayyi faayidaa hedduu qaba. Qayyi faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa wantoota fuula kan kee irratti si babbayanii fi qayyi faayidaa hedduu si qaba. Fuula kan kee irra waan si babbayu sirraa balleessa. Qayyi si fayyada. Lammaffaa qaama kan kee qaama nama dubartoota takka kan qaamni saalaa isaanii hoosisutu jira jechuudha. Sarbaan lamaan jidduun kan hoosisutu jira. Sirraa dhooggaa. Sadaffaa warra qaamni isaanii dafee dafqu. Oma fedhaa hojjetanii dafee qaamni isaanii dafqu akka qaamni gogu taasisaa jechuudha. Warra qaamni danfus akka qaamni isaanii gogu taasisaa. Arfaffaa ammoo warra duddi dhukkubuu argitanii duddi dhukkubuu qorri dhayee jiru. Fakkeenyaaf warri qorri isin dhayee jiru. Warri qorri dhayee qorri isin dhukkubu gizee deettanii kaatan ta'ee homa kamiin irratti iyyuu duddi isin dhukkubu isin baay'ee isin fayyada jechuudha. Qorra isin keessaa yaasa jechuudha. Sirriitti gizee qayyatan gubbaa ta'ettan. Qayyi baay'ee impoortaantiidha. Osoo beekee namni kenna qayyate jechuudha. Kanaafuyyuu gizee qayyatan sana ammoo harkaan gattaa'u osoo hin taane ta'ettanii bitaa mirga garana shur jettanii qaama keessan kan akkana susukkuumattan akkanatti. Ana gaafa kaya dhaqoo malee qayyi anaa fi haara yaa awwal marra qayyadhu malee maazariin tiyya boolla qayyaa mana keessaa qabdi haati tiyyaa jechuudha haati na dhalte boolla qayyaa mana keessaa qabdi yeroo hunda torbaan keessa guyyaa lama qayyatte torbaan keessa guyyaa lama boolla qayyaa mana keessaa qabdi ufii kiyyaa uffata itti mammaraa ufii kiyyaa dhadhaa itti dibaa ufii kiyyaa harka hidhaa fi ufii kiyyaa luka hidhaa fi hanga isiin qayya sanirraa kaatuuf marqa homa waan akka muuqii anatu hojjetaa fi sirriitti jechuudha. Argitanii? Kanaaf gaafa akkasitti qayyattee dinyete laal baay'ee tokko laal fooliin kan kee atis hisattuu taataa mana keessatti saaha jettaa waa hedduu faayidaa qaba qayyi. Kanaafuyyuu qayyadha. Dhiisaa mikiyaajii amma dhuftee ka fuula of qoqqottaniin kan ofirraa dhiisa qaama waliin. Anamma kaniin si gaafadhu haadha faatee aarri kun hogguu irra taa'anii qaama namaa duudaa fi garaa fi bobaa kanaa fi morma kana qaamuma kana gubbarra si deddeemamoo moo bakka biraa bakka seenu qabaas laa?
Gubbu marra moo keessa akkamitti? Dudda kallee dudda garaa kan kee qaama kan kee fuula kan keetiinis asiin akkana bantee jechuudha. Bakka kanaan akkana bantee osoo dandeettaniitiin jettanii sa'aatii sanitti isin ukaaf malee akkanatti gajjettaniiti akkana goggodhattaniiti akkana jechuudha. Akkan fuula keessaniifis baay'ee bareeda. Ammas qaama dubartii keessattuu amma qayyii dubartiin deette hin qayyattu dubartiin duudaan hin qayyattu durbi duudaan hin qayyattu namni kenna jedheetiin jedhuufi maali yoo jettanii dubartii deetteetiin jettee tan dhiiraa wal argiteetiin jettee qaamni isii waan banaa ta'eefi aarri keessa seena argitee keessa seenaa jechuudha ni qulqulleessa keessa seena. Amma durba duudaa larahama durba duudaa amma jedhan tana ammoo jechuudha. Injiraa miti bitaa mirga seena malee qaama siisan keessa karaa argateen seenuu jechuudha. Akkasi. Amma sana laatuulli seena amma warra akka mustaamala amma gaanii mustaamala gaafuun siin juuka namni mustaamala fi jadiida qabaami. Mustaamala jechuun gaama warra kaabila masadii dhale kana gaama fakkeenyaaf. Aarri qaxxituma seena qaxxitu. Yaa ani seenaa haa. Akas. Rabbi maanu kasaare. Haya gaafa eetiin kee dhaqa arrama kee eetiin dhaqa dhugaa rabbii kee eetiin dhaqa kunoo qaalitti takkaa taasifamanii. Abbaa mana waliin jirtuun qayyannee amma maaliif qayyadamu haddaadhaaf qayyadamu sheexanaa qayyadamu. Gizee silaa isaa waliin jirtu. Barbaachisanuu amma laala amma dubartiin kaamettiin dubartiin akka tanteetii tun. Ati deengate maaliif qayyadde? Ati deengate eenyu qayyadde? Ati deengate eenyu qayyadde qaalitti? Ati deengate maaliif qayyadde dhiira qabda? Haa mee atama fakkeenya anama wal marraa dhaqe gaafa saasummaan na waswaastee jennaan dhaqe atama dubartiin jabduun akkanaa tunin tawanni hundi qorsii garagaraa si biratti argamu dawaan garagaraa si biratti argamu jennee nu yaadnu tuni akkamitti osoo hin bilcheessin osoo guyyaa takkitti ibiddarratti hin cincessini abbaa manaa kiyyaaf ijoollee sadi dhale jettee yaaddaa. Dheedhima nyaataa ture miskiintichee garaan bakokee jennaan bade malee. Ijoollee sadeen guyyuma tokkotti hin dalagee baran bakka takkatti hin dalee lakkuu sadeenume. Wayin adda addatti itti deddeebi'e. Garaan bakokee jennaan ada bakka waa bilcheessan dhaqeedha. Miskiina bilchaataa nyaachuuf kute. Wallah takka dhiirri Oromootu wallahi rabbuma isin dandeessisee danda'a. Rabbi isin dandeessisee wallahi. Meeqa keessatti jira ijoollee 10 dhalchiisan osoo dheedhii nyaatte. Amma garaa kuttee ganaa karaa fin bilcheessanatti hime kaa faayidaa isaa. Gurbaa kuteen boochisii as jala jira. Hooda bilcheessitee dheedhii nyaattee wanni fidu tokko hin jiru abibti yaadis. Wallahi ana rabbummaan jaarsa. Ganamti gadi ka'ee shaaworii gale taanaan achi fiigee gubbaa koree ta'a. Watii Habibti boolti qayyaan jirtu kanaa daadachiin guutu aarri tokko yoo beekalaan. Harmee sitti Habibti kanaa datti xiqqishaa shiishaa koyyoochi keessatti aaree mootummaan dhufte aarachi dhaqee tuladdattee hin dandeessu. Maal takka Habibti? Wallahi rabbii yakadde Ameerikaa fakkeenyaaf amma laali hiriyyittiin ta'e takka Ameerikaa jirti wallaa boolla qayyannoo qayyaa mana keessaa qabdi kan itti qayyatan kana mana keessaa jechuudha. Ni qayyachuun dandeetta. Anama gisee kushiinaa keessatti nyaata dalagu wanno jedheetiin jedhu asi waa hunda bakka takka as dhiyeessee ka'ee ibidda qabsiisee gubbaa koree ta'a. Haa bilchaattuu fi agasiif haga watiin bilchaatu. Amma ka'eetiin araba biyya tanaa kan agarsiisa qaalitii takka gaaf tokko nadda walteetiin aan jette amma tanagaa Oromoo yoo dubbatan safuu jetti awwaqii ta'uu ta'a. Safuu jedhama Oromoo yoo dubbatte safuu yoo fedhannoo waraabanii nurraanis yaada kaate. Wallahi an takka addaata isin himaa miti waa'ee kana bulchuu jira. Ka duraanii na jaalatu mana jaalata. Dhiirri teenna tuni isiniif hin ta'u. Amma wallahi dubartii arabaa bee shamarran mee mana madaan jirtammee haadha faateen kijibdeera. Dubartiin biyya arabaa asii deemtee saaloonii dhattee yookaan ammoo saaloonii qarshii ofiitiin ellaan inni birrii kennee fi saaloonii barbaada jettee. Saaloonii waamachuu barbaada jettee birrii fuudhee itti kennee
mana waraqata kana afattee kifilii takka gadi cufattee mana uwwaamteetini akkana laalka akkana takka haadha gara abuute kana akkana jala teette jiru. Hindiin tun akkana nuukiyaa kana tibsattee akkana qotaa oolte akkana nuukiyaa kana tibsattee osoo wanni takka keessatti nafin akkanatti qotaa oolte hindiin jechuudha. Shiiraa kana sukkaaraa fi loomiidhaa fi uumamaa kana walitti danfiftee mujuk godhaa oolte jechuudha. Adii isin argitan kan. Takka guyyaa takka amma nu laali mullaachii kana bitannee maal jennee shaaworii gallee akkana of rigaa oolla jechuudha. Walla ifaa jeematu nu jaarsannu takka wallahi takka dubartii Oromoo tana ifaa jeematu iyyuu nu jaarsa malee dhalaaf hin jaarru urmiin kenna gahee hin jaarru yeroon kenna gahee hin jaarru. Wanni nu jaarsu yoo jiraate maal inni ifaa jeematu nu jaarsa. Deennee lafan geennu ulfaan lafan geennu usuu hojjettuuf usuu ittantu. Hanga gaafa ulfi akkana mataan gaggara galee laali handhuura lamaan isii sarba lamaan isii keessan kofa lamaan isii keessan mataan ilmoodha akkana mudhattuuti inni hojjete dubartiin teenna. Nan sobee yaanin. Wallaan addaa taasinii hima. Hanga gaafa ilmoo mataan akkana gaggara galee mataan gadi mudhatu kanatti hanga ijji mucaa akkana gadi laaltu kanatti dubartiin teenna kushiinaa hojjetti. Zambeelii baadhatti. Achii kaati. Gaafa kan gizee shaaworii seentee jettee nyette liifaa kanaan ofii ofirra micciiramtee garana uf dhittee bullootee hajaan isii baate tunuuf hoyyadhaa achii baate kushiinaa shintibeetii keessa. Achii kaati deettee gaafa guyyaa sadii kushiinaa seenteetiin waxii hojjettiif. Gaafa guyyaa sadii dhaltee gaafa guyyaa sadii kushiinatti wannoo hojjettiif waxii hojjettiif abbaa manaati. Akkasin qilleessan baatu. Dubartii biyya Arabaa wallahi yoo argitan amma ilmoo garaa fuudhanii borumtaa makiinaa akkana godhaa kaatilaal makiinaa kan akkana godhaa borumtaa jechuudha. Ilmoon garaa galluqifannaa fuudhanii haadha sarratanyatti darbani sarratanyatu qabaafi jechuudha. Bakka sanitti naga ofiitiin ciiftii jechuudha. Sarratanyaan hojjettee xifitti inni nyaata. Kenna kun maal inni galee taa'ee jechuun galee akka ilmoo bishaan itti naqanii nama naa dhalte kabajamtuun tiyya haati manaa tiyya maal haa godhuuf jechuun irraa hin beeku. Kalaas midhaan kuntaala tokko mana jira dinnichaan kuntaala tokko mana jirti qamadii daa'imman mana jira shiroon mana jira misirri mana jira kalaas sanitti laakkayaa jechuudha. Isii dhaqaluu isii nyaachisu isii damma bitu meeqa keessantu mee gisee jaartiin teessan deette damma bitaaf meeqa keessantu gisee jaartiin teessan deette korma qalaafi. Hoolaa laal sanuyyuu qaqqabee laalee halkan taa'ee yaada abulee hoolaa albaatiin mogoolee buuse tana ta'u osoo akkana dhayanii jedhani karaa irraa gortu codhitu akkana tana qala ganama gadi bahee itti qalee haa jedhani. Sun ijoollee isii irraa iyyuu luftu ijoollee naanjaa fi bitaa mirgaa ciu itti yaata ijoolleen macaq goote ijoollee isii irra luftu inni illee biraanuu waa corata isiin nagayatti maqaaf qaleefi malee hin qalleefi jechuudha. Ammas rakkoon dubartii ijoollee mataa waliin caalle kana salphii yaasanii gadi yaasan laal waggaan fut idimeen deemti waggaa takkaan laal akka waan wannoo kanatti tartiiba deebisanii waggaan ka mataa waliin tarree kun akkana godhataa yaa kana godhataa. Gizee galgala badaa ibidda biratti qixxaa dhayanii jedhan qixxaan ibidda irratti eelee irratti waliin geettachi eelee irra wal fixxi eelee buddeena irra wal fixxi yoo waa gabaabittee galte waliin gahu suuta dhalaa suuta wallahi bilaayaatti hormooniin keessanii fiddi keessan jechitee isin saabata gaafa kan ijoollee sanii waliin gassi dhiisee inni deemee tabiraa fuudhaa jechuudha. Wallahi amma ilaal jaarsa keessan arraaba asukkuumaa keessaa ka'aati ilmoo dhalaa. Ergani laal paawurii misa gallaafaa dhufe. Karoora akkasii muradhe nama gaafa adabate gaaf tokko abbaa warra kiyyaa akka godheessitii ma dhagahi mee muuxannoodha uummanni hundi isaan dhagahu wayii. Niitii jaartii fuudheet jaartii qaba jaartiin dubara shan dhaltee walitti aansite. Aboo tuni dhiira dhalaa malee dhiira dhaluun beeytu jee gaafa kan barbaadee na fuudhe. Anis kun hangaba dhalaan dhalure dhiira garaa qabdi jee deema naa fidee dhadhaa naa fidee hoolaa fidee cidhaabe. Gizee dhalee ka ilmoo maali janii dhalaadha jaan walitti qabeetuma deema dhadhaa guuree qotee ni qabu. Dhukkuba nyaadhu jee. Dhalaan sun ofiin dhalatte dhalaa sun ofiin dhalatte. Meela dhukkuba nyaadhu bi mee anaa dhaume moo anaa kalaqe mee rabbisa daadhu.
يا والروماناك اللي جيت انت تدبيو ammas maali beektaa rakkoon shamarran kennaa maali inni beektaa rakkoon dubartii teennaa hanga gaafa dhaltuutitti damma mana keessa oliin kaa'ettu kiiloo 15 kiiloo 5 tana bitattanii mana keessa oliin kaa'attanii hoolaa qalattanii qopheeffattanii waan biraan qopheeffattan wanni isin qopheeffattan maali inni garbuu kuntaala takkaa qamadiidha boqqolloodha kalaas maal obboleetti ati garaa dhalaati bar garaa dhalaati jirta bar dhiiga sirraa ba'e san deebisuu si barbaachisa. Foon si cite san deebisuu si barbaachisa foon itti nyaachuu si barbaachisa bar dhiiga sirraa ba'e san dhiigaan bakka buusuu si barbaachisa bar maammadoon silaa maammadoon zabana kanaa yoo dhiiga jisse malee dhiigaa iyyuu maal akka ta'e hin beeku meeqa isaati tama durbummaa fudhate durbummaa tana maal akka inni taate kan hin beekne meeqa jira wallaahi durbummaa tana fudhateetini durbummaa tana maal akka inni taate kan hin beekne maammadoon kenna meeqatu jira rabbi tokkana isa godhe silaayyuu waan qayyisirii nyaatatti fakkaata durbummaa tana fudhatee dhiiga namaa kana gajjisee waan viintoo gajjise itti ka fakkaatu meeqatu jira. Kanaaf dubartoonni ta'en ammoo waan isinii dhaamu warri ganaa heerumuudhaaf deemaa ta'e. Gizee ijoolleen tanteerra. Narratti ndawalin zakabte narratti ira zakabte wala sen kotto la ko to ko barre fadu narratti ndawalini annu kama sini himanin anlal ani hadi faateda bitan qaban kana mirgan qaban kana rabbin nan himbeeko والله سودا ترتيبا كما تاول انت ركنا فوت قوتاني كاتاني ديني بودلا القافا كان جيف هنغتت تنجيف تبرا اما كيسا توري امريكا في كندا جرتن فا this is no matter ديمس كانوا قد سفرنجي لا this is nature, this is no problem. Jettanii tiini ijoollee dhaltanii lafa kanarra guuttanii jechuudha. Gaariidha maali jenna hormooniin isiidha maayisaaniin isiidha dafee jaaraa dafee du'a. Janataa jechuudha. Tiraaka keessa jisee makiinaa ofii ho'ifata. Mana rakkata inni deemee tiraaka keessa ciise tabirooti waliin viidiyoo koolii kana lala I swear to God. Laal simmeetii ofii waan barbaade kana jireenya ofii kana hunda laal. Sa'aatii sanii osoo tiraaka sanii fi sallee waliin baadhattee deemtee inni waa takka guban qabu bee. Inni miira ajaa'ibaa kana keessa jira doolaara Ameerikaa kana laala saa dhufaatee dhaabbatu qaasummeetii dhiira biyya faranjii tana korra rabbi maarras kaa'e namuuni qaba kareetii warri bikka hundatti dhiirti dhiiraalee ishee uummata kanarratti galgala mudhiin isaa tun adda kaatee dhaali kaa dinnichaadhaaf boqqolloo keessan mudhiin isaa والله دوغا ما بعد مدين دون الدكاتة وتحولي نقل قلق إذا قلت أتيس نتورو مسكوب بعال سو كان أورا بمات أمتا بيجالا كان نولاب كذي والله دوغا أمتا مسكين إشاء تو إسانو ما بيقى oh my god وما جنا أمتا هذه مسكين دستخورا كان والله ترور نجر بالله عليك والله والله دياسبوران جاللني بيك قالوا ركون سامالي نيادا وانتو تفاوري دبل سوتا نيادا امس سبورتي وجد الرجال كيسن جاللني بيك ورد استخارة كنا نقوم إلى سنة رتول بو تليفوني ثاني دلقو
siree iyyuu bayaan jirani bar tokko tokkotu siree baya tokko tokko singiliidha malee diyaasbooraan singiliin jiru bar hundi isaa ka jaartii qabu. Amma raaka fa keessatti bakkoota garaagaraa deemaa sitti haasaya malee mana galee uggeessitti naasa'u jaa. Singiliin nama muraasa ka siree irra ciisee sitti haasa'e sun ammoo carraa qabaa iyyuu miti waan. لكي أنا ما جزين أركم ما والله خي جخنت جزين جنا جزين أركم كونوا ما غداتك بجنا قاين وما usuhin milikin garu usuhin milikin odosiar ka milikin garu yu wan go to na kon dias borasan amma gize isnon dufte kana hinda wala ta isnon bade tanan la lachi bute isa esa kanina go rabbi habe لا جيرون إنسان ولا نجى وريتا بريدو كبن باتي تكفا جوجا كنا شنفالة تاني تاني نري بريدو كبن أو ماي جاد جورا وريمت وجوما قالتين جارتين رافوشا كبدي أفوشا دي امتفاع يولي قيس تودي بيه ما وعلى بول رجعنا إتا كتير برفاتا كجري بامبر سيتني زين إتني سنة سجينا جنلا kita kalati kami tu adine argi tabar Rabbina ga godi ati mali du fara sadika baye de sila mar guru hol barre fatan mama wae de azbora singili ha saya jirra to situ be ka sadi هذا فاتح maka diaspora yo kaftambar nagari no barbatan je ati diaspora amiti bar masha antan mo abet je chun dirkama no ati sadika baye te bar ati sadika baye teste tan mo tak barbata jira yo rabbi jede karara jira wa marafu uga dubbatu fi completin tenna I think diaspora es jirati manu Munira wanno jirati Denver Colorado Denver ya kana wa amma duga siritimu wani sene yaro tak namni wani ara ورو كمان تيو تكبرسنا هذا nama yada nama kabila no yada nama dogwani na I am free man ni ya tabatu nam tok katabu jalata nam tok sene hasu jalata namne hada mana kabu namne hedun nama responsibility kabu irmarti aksi kadara gumalti bila kaba waan kafalu kaba ifa ittijira bilbila ittijira makina jira insurance jira baasi heddu ittijira irra heddun tidak walate sudah miti kanaf debe jira ndaka jirta daga jira bulloki ya tubar namni sana madala gatuan biloki kodi wallahi raba biloki kodi mas natin bilbilin na jadani ba atubarani hinjira jechajira ni be testeta جارتي دابر جارتي دالو بوكس kanafu nama yero video arkitani fi yero huccu dirateteni origadi utalu fi yero diragu galagar sanwan la madamba bada diri biya kana hala namni muhammad diri dubarti wa ngoggo nen jiftu jechun indan tamu injira namna kuma amalo fi heddu malif diri ala lalti mal kajettu hati pate isi tenayero heddu ufin eidani
waan amma fakkeenyaaf dhugaa dubbatuuf ijoo biyya keenyaa wajjin jaalalaan dabarsee hin beeku wanni isaan dubartii tamii hojii dabarsitee reeti faranjii hojii dabarsu jirtaati. Yeroo mara of gattanii of hin qabdanii jaarsa keessani. Teessan haasawaa dura qoraatti. Ayaan yeroo dheeraa faranjii wajji dabarsee garuu amma nama biyya dabarse. Kanaafuu wallahi dhiirri faranjiin kiisingii goota. Waan argatu jira. Kanuma. Kanaafuu dubartiin teena rakkoo. Gattanii tuma ofillee gattanii yaadallee gattanii ma jiraattan. Maal jetti namni tokko dubartiin gaafa fuutu hirriba gaarii rafte dhiirri gaafa fuudhe. War yoo jaarsi keessa mana galu uf qopheessa uf bareecha uf qaqqaba akka haati faata jettutti akka jaarsi mana galu dirriittoo uffattanii vaaziliinii ufitti laqallayxanii waanuma biyyaayyuu baatanuu natti fakkaatu Ameerikaa jirtanii garuu yoo ilaalan dirriittoo uffanni keessan dirriittoo haalli ufit qabdanii uumaa jijjiiramni hin jiru. Xiqqaatu yeroo jiinsii godhattee irraan surree godhattee abbaan qotaa heddi dhageeffadhu. Jedhi keessan hin qabanii akka malee of gatanii yoo manaa gadi. Asiin jedhan yeroo takka waan baadiyyaa jiru faanatti fakkaata mana kennaa dhabu. Waan adda addaatiin yoo argu ajaa'iba nattana. Kanaafuu dubartiin teena ispeeshaalii warri biyya alaa jirtan dadhabdanii galtanii beena hin caaratanii garuu yeroo mana galtan immoo of eeguu hin dagatina. Dhiirri kan shaawarillee fudhatee ka galu jira ijumaan shaawarii fudhatee ka galullee jira. Kanaafuu sababaasanii malee namni yaa takka dubartii biroo wajjin dabarsee hin beeku yaadillee hin beeku waan akkasii nu keessa